Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu baga jiraatanii ashamaa harka fuune buleeyyan kiyya. Warreen amantaa garaa keessatti argamtan akkam fayyaa nagaa keessanii baga jiraatanii ani nagaa fi fayyaa qaba alhamdulillah. Rabbii fi galanni haa ta'u. Ani jiraa isiniin jedha. Jiruu fi jireenyi keessan maal fakkaataa? Ana bira alhamdulillah rabbil alamin martuu bareeda. Gooftaa fi galanni haa ta'u isiniin jedha. Kunoo qorra duwwaatu nu bira jira. Nu qorra, nurraa qorra, nutti qorra. Biyyi keenya ni qorra jechuudha. Amma yeroo kana akkasii jirtu. Jireenyi keessan maal fakkaata? Nagaa fi raamanni rabbii isin waliin haa jiraatu isiniin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii. Bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a isiniin jedha. Warreen biyya keessaa, warreen biyya alaa, biyya garaagaraa keessa battanamtanii jirtanu. Warreen biyya keessaa kaabaa fi ba'aa fi lixa giddu galeessa kan jirtan hundumti keessanuu nageenya kan isin haa qaqqabu isiniin jedha. Nagaa fi raamanni rabbii jaalalli rabbii isinii wajjin haa jiraatu bakkuma jirtanutti isiniin jedha. Kan cinqii fi rakkoo keessa jirullee cinqii fi rakkoo rabbiin hammamatti herraa lafa haa kaa'u isiniin jedha buleeyyan. Akkasii jirra jirtu maashaallah baga jiraattan isiniin jechuutiin barbaada. Anis obboleettiin keessan nagaa fi fayyaa qaba alhamdulillah rabbii fi galanni haa ta'u isiniin jedha. Qaaliiwwan kiyya akkas warri maatii kiyya taatan hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuutiin barbaada obboleeyyan. Erga maatii keenya taatanii galata guddaa qabdu isiniin jechuutiin barbaada. Hamma immoo laayikii fi sheerii nu gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya hin ta'inis immoo maatii naaf ta'a isiniin jechuutiin barbaada. Kabajaan isin gaafadha obboleeyyan. Yeroo maatii naa taatanutti immoo koomentii naaf ka'a. Anis akkan maatii isiniif ta'utti jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hundumti keessanuu wal haa gargaaru wal haa jabeessinu isiniin jechuutiin barbaada. Akkasii yoo wal jajjabeessine bakka kamuu ga'uu ni dandeenya isiniin jedha. Oromoon koo tokkummaa yoo qabaan keessaa ni geenya. Kanaafuu tokkummaan fagoo hin jiru. Maatii wal kadhachuu hin qabnu turre jechuudha nuti. Sababni isaatis nuti baay'eedha waan taaneefu wannummaan nuti maatii naaf ta'a jennee wal gaafannuuf hin jiru ture akka baay'ina keenyaatiin. Garuu immoo wallaahi rabbi nu haa qajeelchu. Garuu maatii naaf ta'a jechuun Oromoo keessatti baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee abdii kan nama kutachiisudha. Garuu namni kamiyyuu immoo abdii kutachuu hin qabu. Sababni isaa kaayyoo fi karooratu hissa fide waan ta'eef jechuudha. Namni wanta baay'eef waan beekuufu abdii kutachuu hin qabu isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii. Warri akka koo ganaareef lafaa dhufaa jirtan abdiin kutatina. Wanti fuula keessan dura jiru wantoota abdii isin kutachiisu ta'uu danda'a. Gufuun adda addaa isin jala jiraachuu danda'a. Namtichi alaa fi yuutuubii isaatii isinirraa kaasa. Maatii isin boossanii cinqamtanii argattan isinirraa kaasa. Dalagaa namaa wajjin cinqamtanii akka taatanii kan isin fiddan isinirraa fuuchuu danda'a. Kanaafuu itti dhiphatinaa, itti cinqaminaa. Sababni isaa wanni tokko addunyaa kanarratti wanti gufuu fi dadhabbii dhabee biyya lafaa kanarra hin jiru. Fayyummaa omti keenya uumamummaa wanni dhufneef rakkoo fi cinqii biyya lafaa kana qormaataaf dhumne wanta ta'eefu kana beektanii obsaan keessa darbuu qabdu isiniin jedha. Natti ulfaate jettanii abdii kutachuu hin qabdan. Isiniin jechuutiin barbaada obboleeyyan. Beekee osoo hin taane waan dhubadheerraa waan ofirratti argeerraan isinitti himaa jira. Warri dudduuba koo jirtan jechuudha. Sagalee koo kana dhaga'uu dandeessu. Warri dura kooti immoo anatti isinirraa barumsa fudhata malee isin waan narraa barattan hin qabdan. Sababni isaa isin haanarra beekumsa qabaachuu dandeessu waan ta'eef. Ani garuu warroota dudduubbee koo jiru akka mooraaliin jiran cabneef itti dubbachuutiin barbaada jechuudha. Sababni isaas guyyaa guyyaan sa'aatii isinirraa kaasuu danda'a. Maatii isinirraa kaasuu danda'a. Viyuu isinirraa kaasuu danda'a obboleeyyan.
Kanaaf jettanii hin cinqaminaa mataan isinin dhukkubiin dadhabbii qaba dadhabbii qaba kun wanta beekama garuu immoo nama wajjin wal isin barsiisa cinqiin mana namaa keessaallee isin irraanfachiisa jechuudha hiriyoota keessan achirratti wal bartanii yeroo wal geessanii taphattan jechuudha. Kanaafuu dadhabbii jaalaaltanii abdiin muratinaa isiniin jechuutiin barbaada. Namni tokko maallaqa qofaaf miti kan bakka tokko adeemu yookaan bakka waan tokko kan inni deemee dhaabbatu jechuudha. Maallaqni akkuma jirutti ta'ee maallaqni faayidaa guddaa qaba. Garuu haa ta'u malee namni bakka tokko kan naqu maallaqa qofa irraa hin argatu jechuudha. Waan baay'ee irraa argachuu danda'a. Wanta xiinsammuu isaatiif faayidaa isaaf ta'u barumsa gaggaarii irraa argachuu danda'a. Akkasumas namni gara yuutuubii dhufu dadhabbii haa qabaatu malee barnoota gaggaarii fi dinqisiisoo ta'an irraa argata jechuudha. Ani dhugumatti ergan gara yuutuubii dhufee ji'a 3 hin guunne jechuudha. Garuu sammuu kan koo tasgabbii fi raahaa inni qabu hanga kana jedhee wallaahi isinitti dubbachuu hin danda'u jechuudha. Ergan gara yuutuubii dhufee raahaa kamiin qaba jechuudha. Alhamdulillah haaruun kan rabbii haa ta'u. Naaf milkaa'ee dhiisee kun rakkoo miti jechuudha. Kun wanni kamiyyuu yoo eeyyama rabbii ta'e kan milkaa'u jechuudha. Callisee miti namni kamiyyuu milkaa'umsa yoo rabbirraa taate malee jechuudha. Yoo rabbirraa ta'e milkaa'uutiin hin danda'a. Yoo isarraa hin taane immoo homaa gochuu hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu isinis hundumti keessanuu kan dudduuba kootii dhuftan yookaan kan nafaanallee jirtan jechuudha. Dadhabbii isaa ilaaltanii abdii hin muratinaa isiniin jechuu hin barbaada. Sababni isaa faayidaa guddaa qaba yuutuubiin. Namoota irraa wal bartan jaalalaa fi kabajaa guddaatu ganda yuutuubii keessa jira isiniin jechuutiin barbaada. Kanaafuu faayidaa dadhabbii keessanii sanarra faayidaa xiinsammuu keessanii jiru ra'aa isin jiraattan sanatu isin barbaachisa jechuudha. Yoo sammuun keessan raahaa qabaate yoo sammuun keessan wanta dhuunfaa keessanii sa'aatii 24 yaadaa ooltu kanaan dura ta'an hamma fakkeenyaaf waa'ee kiyyarraa yoo isinii dubbadhe sa'aatii 24 dalagaa maadaamiitiif waa'ee dhimma kiyyaa duwwaatiin yaadaa oolaa jechuudha. Amma garuu yeroo kana keessatti dhimmi hani yaadu bakki hani oolullee dalagaa maadaamii akkuma ta'etti jiraate garuu bakki yaadu waa'ee yuutuubiitiif dalagaan kiyya keessa qofaa duwwaa ta'ee jira jechuudha. Sababni isaatis an biyya namaa keessa jira wanta ta'e kodii dalagullee isa qofaadha jechuudha. Garuu yaadan kanaan dura yaadu jedhuuf maaliin godha ji'an kasii maaliin gochuu danda'a maal bituun qaba maal gurguruun qaba waan jedhee yaadu waa'ee maatii kootiitti cinqamu jechuudha. Yaada maatii kootii namni kamiruu maatii isaarraa fagaatee wanta jiruuf waa'ee maatii isaa isa yaachisuu hin dhiisu jechuudha. Amma garuu yeroo kana keessatti waa tokko hin cinqamu jechuudha. Osoon sammuu kan kun hin cinqamin guyyaanan maatii kootiin haasa'u na qaqqaba jechuudha. Alhamdulillah. Garuu dur yooniin har'a maatii kootiin haasa'e lafti dhiyeenaa hin bari'u jechuudha. Guyyaan ittiin haasa'u lammaffaarra dafee na qaqqabu jechuudha. Amma garuu dhuguma isinitti erga gara yuutuubii dhufe hanga ani ittiin haasa'u maatii kootiin jechuudha. Dafeetu natti dhufa jechuudha. Osoon hin yaadatin dafee na qaqqaba jechuudha. Garuu guyyaatu gabaabbatee miti. Wanni kun guyyaa hin gabaabbanne. Guyyuman kanaan duratti haasa'utti naasa'a. Garuu sammuun kan koo boqonnaa argate jechuudha. Kana jechuun sammuun kan koo boqonnaa fi raahaa argate jechuudha. Yaada maatii kootii narraa xiqqate jechuudha. Sababni isaatis ani yeroo barayyuu wanni hojjedhus wanni yaadus waa'ee kanaa wanna ta'eef dalagaan kun isa jedhetti xiyyeeffadhee waan jiruufu obboloota koo gaggaarii fi qaqqaalii warran itti wal bare hunda isaanii wajjin iyyuu yaada kan koo achirratti ibsadhee mirga bilisaa waan qabnuuf yaada adda addaa baroota adda addaa wanta irratti mari'annee walirraa dhageenye waliin kolfinee wanta qabannuuf omaa tokko wanta dhuunfaa kootii iyyaaduu isin jechuutiin barbaada. Isinis warra yaanni kophaatti isin rakkisaa jiru yookaan isin dhiphisaa jiru akkuma kana kottaa ganda yuutuubii kottaa arrallee isin fayyada borillee isin fayyada jedhee waanan yaaduudha jechuudha. Garuu maallaqa qofaan irraa argadha jettanii hin dhufina waan tokko jechuudha. yuutuubii qofaa miti waa tokko dalagaa keessa kamiyyuu
maallaqa qofaan argadha jettanii hin deemina bakka dhaqxan keessatti jechuudha. Wanta guddaa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Sammuu keessan boqonnaa argate jechuun wanta hundayyuu akka qabdanutti beekaa dhugaan siditti hima. Maaliif jireenya namaa keessatti sammuudha kan yaaduu danda'u sammuudha kan dalaguu danda'ullee qaama keessan hunda keessa sammuutu dalaga jechuudha. Yoo sammuun qabaate qaamni keessan kamiyyuu dalaguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wanta hundarra fayyaatu nuuf barbaachisaadha waan ta'eef. Fayyaa keessan immoo boqonnaa sammuu argannaan fayyaa keessan kamiyyuu wanti isin jalaa tuqu hin jiru jechuudha. Dhukkubni kamiyyuu eessaan nu qaba yoo jettan xiinsammuu keenyaa yaada guddisuurraa nu qaba jechuudha. Kanaafuu yaada guddisuurraa gara dalagaatti kottaa gara namaatti dabalamaa namni yuutuubii keessa jira. Namni gaggaarii fi qaqqaaliin eessayyuu ni jira nagaruu namni nuti warri mana namaa keessa dalannu immoo nama hin arginu jechuudha. Qaamaan nama arguu hin dandeenyu jechuudha. Yaada namatti dabarfannu hin qabnu jechuudha. Dhuunfaadhaan yaadna dhuunfaadhaan dalan. Garuu dhuunfaan dalagachuun ni danda'ama ni danda'ama. Haa ta'u malee yaadaan dhiphattaa, itti cinqamtaa, itti dadhabdaa sammuu kan kee boqonnaa hin argatu jechuudha. Garuu kun immoo dhugaa dubbachuuf raahaa qaba. Dadhabbii haa qabaatu malee sammuu kan kee boqonnaa qaba, raahaa qaba. Hiriyoota keetiin mari'achuu dandeessa wanta sitti ulfaateef wantoota si dhiban hundasaa namaan mari'atta waan ta'eef baay'ee gaariidha jedheetan fudhadhee jira jechuudha. Kanaafuu isin hundi keessaniyyuu kottaatii kophaatti hin miidhaminaa akka kiyya isiniin jechuun barbaada buleeyyan kan kookaan bakka tokko yaada kiyya namaa wajjin hin qooddadhu hin qabu maatii kootti yeroo mara haasa'uu hin danda'u sababni isaatis kaardiidhaan ittiin dubbadha waan ta'eef yeroo mara maatii kiyyaan mari'achuu fi dubbachuu waan dandeenyeef kophaatti cinqamaa ture jechuudha. Kanaaf kottaatii jiruu keessan obboloota keessan gaggaarii fi qaqqaaliitti warbartan wajjin yaada kee mataa keessanii firii taatanii jiraachuu dandeessu jechuudha dhugaan isinitti hima. Kanaaf kanis yaadarraa bilisa taatan yoo hojii bakka namni itti wal ga'utti wal geessanii yoo dalagaa jechuun dalagaa wantoota borii faayidaa qabu wantoota bor nama fayyaduu danda'u isinirra darbee biyya keessan maatii keessan fayyaduu danda'u yoo itti kaayyessitanii karoorsitanii kan dalagdan taatan bakka fedhe yoo deemtan jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kottaa gara kanas ni jechuutiin barbaada buleeyyan akkas fakkaata jechuudha. YouTubein social miidiyaan kamiyyuu gaariidha. Dhugaa dubbachuuf anillee social miidiyaa akkasitti bahee takka dubbadhee yookaan akka kanatti firii ta'ee dubbadhee hin beeku. Barreeffamaan garuu yaada koo ni ibsadha jechuudha. Garuu allergan gara kanatti dhufee akkasitti bahee dubbachuu jalqabe ija sadii waan akkasiiti yoo baay'ate jechuudha. Garuu ija sadan kana keessatti dhugaa dubbachuuf sammuun kan koo boqonnaa gaarii keessa jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Isinis boqonnaa argattu jedheetii yaada. Maaliif hiriyoota keessanii wajjin kolfitanii yoo taphattan gaaffiif deebii hiriyoota keessanii wajjin yoo gootan namni wantuma danda'u dalaga jechuudha. Waan hin beekne ati beekta jechuudha. Wanta hin beeku immoo ati hin beektu jechuudha. Kanuma yaada wal jijjiireetu dhalli namaa irraa wal fayyada jechuudha. Nuti Oromoon garuu wanta akkasii irratti xiqqoo hanqina qabna. Kanaafuu kottaa isiniin jechuutiin barbaada obboleeyyan kiyya. Akkasii isiniin jedha dogoggora koo jiruuf na of oolchaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Dhiifama naaf godhaa badiyyoon qabaadhe akkana dhiftan abdii guddaan isinirraa qabaa dogoggora koo immoo keessaanis barreeffamaanis akkanaa ibsitan kabajaanis isin gaafadha obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Akkasii warri maatii kiyyan ta'in maatii naaf ta'aa isiniin jedha obboleeyyan kiyya kabajaan isin gaafadha. Maatii naaf ta'a koomentii naa barreessaa ani isiniif deebisaa isiniin jedha. Wal haa gargaarru wal jajjabeessinu Oromoo koo qaalii uummata kiyyaa uummata saba bal'aa wal haa gargaarru wal bira haa dhaabbannu isiniin jechuutiin barbaada. Biyya keenyaaf rabbi nagaa haa buusu. Nagaa fi fayyaa rabbi nu haa kennu bakkuma jirutti rabbi nu haa tiksu biyya keenyaaf rabbi haa tumsu uummata keenya bira rabbi nuuf haa dhaabbatu. Nagaa rabbi nu haa godhu isiniin jedha. Tokkummaa rabbi nuuf haa kennu tokkummaa dhabaaf waan hunda dhabaa jirra. Rabbi tokkummaan nuuf haa kennu bakkuma jirtanutti rabbiin kadhaa guddisaa isiniin jechuun barbaada obboleeyyan. Kanuma isiniin jedha dogoggora jiruuf akkanaaf waljitan abdiin qabaa. Warri maatii kiyyan ta'in immoo maatii naaf ta'a kabajaan irra deebi'ee isin gaafadha. Warri maatii kiyya taatan immoo laayikii fi sheer gochuun na gargaara isiniin jedha obboleeyyan koo qaqqaalii fi gaggaarii baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja.
nagaan naaf turaa galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa kabajatti siif mala oromoo koo baay'isin jaalladha baay baay nagaa walitti adeeminu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa siin jechuutiin barbaada nagaatti